Kabajamoo daawwattoota amma immoo kun kichinii qiqqiddaati. Akkaataa itti boqqolloo akkaan isin barsiisuu dhufne dursa harka keenya dhiqanna. Harka keenya gaafa dhiqannu kan akkas goonee bananna. Gaafa inni bu'uudha asitti dhiqanna. Harka keenya dhiqannee jirani. Harka keenya erga dhiqannee immoo wayyaa itti qoorfanna. Harka keenya wayyaa keenyatti qoorfannee wayyaa keenya surreessa ta'uu waan arganne itti qoorfannee hin dhumnaa boqqolloo kana falfala. Boqqolloon kun falfalamee falfalameerani guuteera. Isteekii kanarra dabalee hin dhumnaa ammoo kanatti naqannee irra keenya kanatti qabsiifannee irra meeleetti irra keenya akka fuulli isaa isinitti dhufaa jiru. Amma boqqolloon kun akkuma uummata keenya tokko bukataa ta'eera. Bukataa bilcheessuutti bilchaataan gubachaa jira. Kanaafuu ishee keessaa bukatte keessaa nyaachaa deemna. Nice, delicious. Oh, wow. Nice food. Kabajamoo daawwattootaa nyaata kun akkuma beeknu amma irra keenya irra maal jennerraa qodaa keenya fuunaa kana keessan kaa'annaa hin gadu. Bakka bishaatu. Gaafa inni bishaatu nyaanna. Jedha.